kanaaf kun odoo isin mudate isin mee maal gootu maal gochuutu isinirraa eegama ture. Kana warroonni yaada naa kennu barbaadan koomentii kiyya jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Fayyaa keessanii nagaadhayi nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha. Hordoftoota kiyya egaa har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo sunis immoo waa'ee mudannoo kootii jechuudha. Ergan dahee maaltu akkana mudate jechuudha. Egaa maal isiniin jechuu barbaade tananii egaa edaa hin jira wanta akkanallee kan nama mudatu jechuun keessaan oolu. Akkasumas immoo waa baay'ee jettu yaada baay'ee naa kennitu nan beeka. Garuu immoo mudannoo na mudate kana isiniif qooduu barbaada jechuudha. Egaa mudannoo kana immoo isiniif qooduu kiyyaan dura warroonni na eebbistan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Walumaa galatti ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Isinis warri biyya ormaa keessa jirtanii fakkeenyaaf galtanii biyya keessan keessatti daa'ima godhachuu barbaadan galtanii biyya keessan keessatti gaa'ila ijaarrattanii akka nama kamiitu ka gaa'ila keessatti daa'imni nama barbaachisa. Maatii godhachuu nama barbaachisa. Waa hedduu nama barbaachisa. Maatii daa'ima godhachuu warreen barbaadan warreen hawwii akkasii qabdan rabbitti isin haa ga'u isiniin jecha. Asumarraan immoo mudannoon kiyyaa maal seetan torbaan lama guuteen jira jechuudha. Torba sadaffaafan deema amma garuu jechuudha guyyaa darbee guyyaa sanbata guyyaa qidame waan na mudate isiniif qooda jechuudha. Egaa maal seetanii maallaqa wayii akkaawuntii kiyyarraa qaban ture. Maallaqa sanii ergan akkaawuntii kiyyarraa qabaadhee iteemii nan qaban ture. Iteemii kana abbaa miliyoonitti kenneeni dhaqiitoo abbaa miliyoon naaf baasitoo maallaqa kana waan akkanaatiin naa bitaa siisterii wajjin deemaatii jedhee tanan itti kenne jechuudha. Yeroon itti kennu tanaan duras garuu baasee beekaa akkasumatti fuudhanii beeku jechuudha. Maaliif iteemiin mistiraa yookaan immoo koodii dhokataa jira. Isa san kan ofii kootii qofa beeku jira. Isa san hoo beeke abbaan barbaadeyyuu maallaqa akkaawuntii kiyyarra jiru baasuu hin danda'a jechuudha. Immoo isaan lamaan ittiin kennee akka isaan naaf baasanii waan ani barbaaden ittiin naaf bitan taasisaan ture jechuudha. Egaa amma maaltu na mudate seetanii guyyaa qidaamee kana akkaawuntii kiyyarraa maallaqan qabaa. Isa san fuudhatoo waan akkasii akkanaatiin na bitaa jedhee tanan itti himaa. Gaafa achi gaanu maallaqicha baasuuf gaafa hedanii ibsaan baddi jechuudha. Elektirikiin hin baddi. Kan ishiin badde iteemiin keessatti hafaa jechuudha. Bahuu hin danda'u iteemichi. Mudannoo baay'ee guddaadha jechuudha. Egaa yoo inni ergasii immoo karaa keessatiin warroonni hojjettoota baankii ta'anii achi keessan fuudhan jechuudha. Kan fuudhanii iteemiin kun kiyyaa kan abbaa miliyoonii miti jechuudha. Yookaan immoo kan siisterii tiyyaatii miti. Kanaaf maal godhanii akkan inni buukii fidii mattaawaqaa wajjin sana booda sii kennina kiyyaa miti jennaan kanaadha manaa kiyyaati jennaan amanuu didan jechuudha. Amanuu didanii namoonni birrii haala kanaan baafatanis jiru. Iteemii namaatiin baafatan waan jiraniif nu isin amannu. Kanaafuu buukii fi mattaawaqaa yookaan immoo waraqaa eenyummaa ishee fidii koottu jedhaniin asii dhufee waraqaa eenyummaa fi buukicha fuudhee deeme. Egaa akkasis taasiseen booda immoo maal godhaa maal jedhaniini hin ta'u ishee yaaduftu jedhaniin. Isheen araasidha dhufuu hin dandeessu akkamitti dhuftii osoo dhufuu dandeesseeyyuu maal gochaa ani dhufaa waan immoo na ergiti waan akkanaatii jennaan hin didan jechuudha. Didanii maal jedhaniini yaaduftu jedhaniin
ani bilbilaan illee dubbisuuf yaaleen jira jechuudha warroota achi keessa hojjetan kana garuu immoo isaan na dubbisuudhaaf eeyyamamoo miti wanti godhu wallaale jechuudha ani amma wanni ani rakkadhe maal seetanii teemicha achitti hafusan maaliif teemmi yeroo baay'ee nama dhaabu ganaan barreessee achi dhaabbadhee isaan wajjin isaan eegurra yookaan immoo namni jiraachuu danda'a baay'inaan isaan eegurra yeroo kiyyatti fayyadamuudha teemmi naa wayya jechuudha dhuftu malee hin kenninu jedhan jedhee bakka deemuun qaba akkamittiin deemaree silaa akkamittiin dhufa magaalaan immoo baay'ee fagaatan irraa akkamittiin dhufa jennaan ani immoo cuma baajaajii naaf erganii haala san dhaqee gaafa dhaqu immoo homa tokkollee osoo natti hin dubbatiin kana sanii ati maal rakkatteet isa ergite osoo naan hin jedhin anummaa kiyya beekanii anaaf jechuudha iteemmis naa kennanii buuqichas waraqaa eenyummaa kiyyas naa kennanii maallaqa kiyya siteemmuma kiyya sanaan baafadhee tanan dafeen deebi'ee jechuudha ani maaliif akkas aduu keessa deemuu qilleessa keessa deemuu waanan hin geenyee fi asitti jechuudha amma fakkeenya bakka biyya araboonni dahanii kaanan ogguma san deemu dahanii kaanan ogguma san ka'anii too deemu jechuudha isaanii garuu immoo biyya keenya keessatti deessuun kabajaa qabdii deessuun xinnoo ishii ciistee boqachuu qabdii hagi ji'a tokko hoggaa ji'a torba sadii hoo guddatee yoo xiqqaatee haga ji'a ciisuu qabdiidha jechuudha manaa isin baatu haga hulmaa baatutti manaa isee akka hin baane eeyyamamaa miti jechuudha akka aadaa biyya keenyatti egaa ani immoo torban lamattiin magaalaa bu'ee isiniin jechuu barbaade tananii garuu kottee kiyyaan osoo hin ta'ini manatti baajaajiidhaan dhufee baajaajiin na fuudhee magaalaa na buusee achiis baajaajuma santu na deebisee ana aduu keessa deemuu hin danda'u kanaafuu haala sanii maallaqicha baaseen sisterii faatti yookaan immoo abbaa miliyoofaatti kennee biraa ol deebi'ee jechuudha mudannoo akkanaatiin na mudate torban lama keessatti dubartiin eessayyuu hin dhattu mana keessa yoo kakaate ala malee eessayyuu hin dhattu deessuun jechuudha mana isheetii gaafa olumaa baatu baati malee mana isheetii gadi hin baatu jechuudha yoo fakkeenyaaf yoo shamara ta'ee akka amantaa keenyatti kristinaa gaafa kaafatte shamara gaafa ta'e 80tti kaasti dhiirota immoo 40tti kaasti aga 40 sankuutee silaa kristinaa kaasutti gadi ba'uu hin qabun ture garuu immoo rakkina waan ta'eef mudannoo akkanaatiin na mudate waan ta'eef dhaqee maallaqicha baasee wanti bitamuu qabu suni waan dirqamaa waan ta'eef kanaafuu jedhee tanan deemee jechuudha gaafsanii egaa mudannoo akkana warri qabdan jirtu fakkeenyaaf kanallee hoo ta'uu baate fakkeenyaaf namni rakkate namni sinjalaa waa ta'e namni sinjalaa dhukkubsate mana keessanii gaa'uu araasii taatan mana keessanii gadi baatanii beektu osoo torban lama guuttanii jirtanuu yookaan immoo ji'a osoo hin guutin yookaan immoo yeroon kaatanii olii gadi deemuu keessanii osoo hin gahin kaatanii olii gadi deemtan jirtu akka kootii isiniin jechuu barbaadetan mudannoo kana isinii qooduu barbaadetanani warroonni immoo jechuudha reefu gaa'ila godhachuuf yookaan immoo daa'ima godhachuuf hawwii qabdani tarii mudannoo rakkoo tokko nama mudachuu danda'a bakka san immoo hafuunis rakkoo namatti ta'uu danda'a dirqama namatti ta'uu danda'a deemuuni kanaaf kun odoos mudatee isin mee maal gootu maal gochuutu isinirraa eeggama ture kana warroonni yaada naa kennuu barbaadan koomentii kiyya jalatti naa barreessaa isiniin jedha horaa bulaa deeban